Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu isin anis nagaa qaxaleen keessa yookiin moodelistiin keessan ishee lakkoofsa 8 jechaadha. Egaa akkuma beekamu guyyaa guyyaadhaan karaa chaanela eebbisaa intartiimentiin viidiyoo garaagaraa qabannee kara keessan dhufna. Har'as viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu tokko qabadhee jira. Obboleessa keenya ji'a 3 dura baatii Ramadaana keessa zayitiin itti naqamee qaamni isaa luqqa'ee miidhaa cimaan irra qaqqabee Abdii raggaasaati jechaadha. Viidiyoon anarra qabadhee dhufe irratti obboleessi keenya kuni akka jalqaba amantaa Pirotestaantii keessaa gara amantaa Musliimaa gaafa deeme tokko jedhu kaayyoon isaa obboleessi keenya kuni amantaa kiristaanota arrabsuu fi xiqqeessuu irratti xiyyeeffate. Gaafa xiqqeessuu irratti xiyyeeffatu adeemsa namoota biratti namoota amantaa Musliimaa hordofan biratti jaalatamummaa argatee akka waan goota ta'eetitti yookiin akka nama cimaa ta'eetitti faarfamaa ture. Garuu haa faarfamu malee dhumarra namni waaqayyoon qulqullichi Niqoodimoos barataa halkanii kan ture gooftaa bira dhaqee gaafii gaafate keessa tokko yaa gooftaa cubbuun dhiifama hin qabne maalidha jedhee gaafate. Waaqayyoos deebisee maal jedhe seetu biyya lafaarratti namni cubbuun hundaayoo irraa gaafii irraa deebi'e abbaan dhiifama qabaa jedhe. Garuu namni qaalii kootiin morme taasumaa dhiifama hin qabu jedhe gooftaan jechaadha. Kanaafuu namni qaalii gooftaatiin morme dhumni isaa hin bareedu. Mee namuma waaqayyoon morme dhumni isaa milkaa'e argitanii beektu biyya lafaa kanarratti jechaadha. Egaa obboleessi keenya kunillee turtii ji'a 3 mana yaala ture. Ergasii bahee gara manaa galellee riifaraliin isaa barraa'e akka gara biyya alaa deeme yaalamuu fi akka gogaan isaa geeddaramuufidha kan dubbatame jechaadha. Garuu hanqina mallaqaatiin osoo gara biyyoota gurguddatanii deemee hin yaalamin hafee gara mana isaa gara maatii isaatti gale jechaadha. Egaa asirratti barnoota isinii haa ta'u jechaadha. Guyyaa gaafa zayitiin itti naqamee akkasitti qaamni isaa gubatu san dura guyyaa 4 Abdii raggaasaa karaa peejii Facebook isaatirratti jechaadha. Waaqayyo Iyesuus dhuguma yoo waaqa ta'e har'a na haa ajjeesee na argisiisu jedhee dubbatee ture. Garuu waaqayyoon hin obsaa. Obseen nu laala zufaan irra taa'e jechaadha. Samaa irraa nu hordofa waan hojjennu daqiiqa takkatti wanta raawwannu hunda nu beeka jechaadha. Egaa obboleessi keenya kunillee qoosaan inni waaqayyo irratti qoosaa ture salphaa miti. Achi booddee osoma akkasitti jiru guyyaa sana Ramadaana walakkaa osoo hin gahin haadha manaatiin zayitii daffaan itti naqame jechaadha. Zayitii daffaan gaafa irra naqamu kana waaqayyo laphee gaabbii kennee fira obboleessa kanaan mallee. Waaqayyo akka inni dhiifama gaafatee gara mana ofiitti deebi'u yeroo laatee fiira. Garuu obboleessi keenya kuni yeroo sanitti fayyadamee deebi'uu hin dandeenye. Gin ammallee nuti kiristaanonni miidhamuu isaatitti gammachuu hin qabnu. Miidhaan isaa miidhaa keenya dhala namaati nuti huumaniitidha jechaadha. So waaqayyo isaa fayyisu jennaaf ammallee nuti. Garuu warra kaawwaniif warra amantaa keessa baatanii isa dhayxaniif san keessa teessanii achi as amantaa kana arrabsitaniif fakkeenya guddaa akkasiniif ta'u abdii qaba. Maaliifii waaqayyoon namni mormu yoomuu dhiifama argatu hin milkaa'u. Mee amma fakkeenya fi ijoollee baay'ee karaa miidiyaa kan amantaa isaanii gadhiisanii warra bahan gaafa achi as deebi'anii amantaa keenya arrabsan argina. Haa arrabsan malee garuu dhumni isaanii milkaa'u. Ni xiqqaatu, ni salphatu biyya lafaa irratti illee namoota biratti illee fudhatama dhabu. Adeemsa keessa yeroo jalqabaaf jaalataman illee dhuma adeemsa keessa ni xiqqaatu jechaadha. Egaa abdiin waaqayyotti qoosaa ture. Kiristaanotatti qoosaa ture. Nama dhuunfaa tokko fidee Iyesuus Kiristoosidhaatti jedheeni akka nama miidiyaa irratti intarvii godhee kiristaanonni isa tuffatanii isa dhiisan jechaadha. Nama maraatti faana namni fa'a maal gochuu dubbataa nama fayyaa qabu faana dubbanna jedhanii deebii otoo hin kenniniif zimitti jedhan jechaadha kiristaanonni. Yeroo saniif garuu namoonni amantaa musliimaa hordofan warri itti dhalate jechaadha. Warra guyyaa keessa sallamtee warra abbaa garaatan osoo hin taane wanta warra xintii amanticha irratti dhalatee guddate baay'ee akka inni dhiifama gaafatuu fi amantaan islaamaa akkana hin ejejuu nama arrabsaa hin jedhu amantaa nama biraa tuqaa hin jedhu. Kanaafuu dogoggora guddaa qabdaa baay'itoo dhiifama gaafadhu jedhaniini ejejanii turan jechaadha. Bahee dhiifama jedhe.
achi booddee deebi'ee immoo ka afaan isaa harki kennaa bare murquutu sosso'aa jedhan yoo muranillee. Innaa namni kuni dhiifama waaqayyoos namas dhiifama osoo gaafatee jiraatee gaarii ture. Gaafa zayitiin itti naqamee qaamni isaa guddaa miidhaa cimaan irra gahu irraa qabee namni kun akka qorumsa waaqayyoo ta'e beekuu dadhabuu isaatti haga ammaa kana dhibe keessa tokko kachaadha. Amma miidhaan qaama isaa maal akka ta'e isinitti himee gabaabumatti gurri isaa gara tokkichi haga ammaa dhagahuu akka hin dandeenye fi miidhaa cimaan akka irra qaqqabee gurri isaa irraa citeedha kan dubbatame. Akkasumas immoo ijji isaallee miidhameera. Ijji isaallee saarjarii godhamee akka baqaqsanii yaaluutiin akka fayyuu qabu ijajamee fi jira. Riifararii biyyoota alaatitti barraa jira. Ammaaf garuu mallaqni naaf harkaa qabu baay'ee xiqqoodha. Biyya alaa deemee yaalamuu miti. Biyya keessattuu yaalamuudhaaf akka gahaa hin taanedha kan dubbatamu. Kiristaanonni bakka kanatti ajibba namaa hin qaban laala. Haa deemu mucaan kun isaa akka ta'e abbaa amantiin kan dhuunfate. Abbaa waan barbaadetti waan jaallatetti karaa kanatu na baasa erga jedhee haa amanu waan barbaadetti gin achi deemee namoota bira deemisan hin jaalatamuuf jecha biyya miidhagina biyya lafaaf jecha jaalatamummaa biyya lafaaf jecha gaafa achi as deebi'ee amanticha dura dhiisee deemisan deebi'ee xinneessu yeroo deebi'ee arrabsu maal keessa akka isa buuse ilaala. Mee keessa buusati xinxaala laala hojii waaqayyo. Waaqayyo wannan godhin hin qabu biyya lafaa kanarratti. Karaalee sasalphoo ta'anii wantoota tokko nutti mul'isee nu agarsiisa. Nuti garuu yeroo saniif akka salphaatti ilaaluu dandeenya. Yeroodhaaf akka salphaatti ilaalla malee miidhaa fi faayidaa isaa adda baasnee beekuu dhabuu dandeenya. Kana jechuun koo mucaan kuni haaduu jechuu miti an akka kootitti rabbi isa haa fayyisu. Kiristaanonni du'a namaatti hin gammadan. Kan du'a namaatti gammadu seexana qofaadha. Nuti nama amantaa keenya dhiisee deemellee hin barbaannu kootu dirqiin ta'a hin jennu. Maaliif nuti ka bizaat xiraati balxal jedha. Nuti ka barbaannu baay'ina osoo hin taanetti nama tokkicha qulqulluu garaa qulqulluudha waaqayyoof dhaabatu barbaanna. Kanuma dhugaan jirtullee. Asirratti deebi'ee maal jechuu barbaadeeti seetanii mallaqa gahaa hin qabuu gara biyya alaa deeme akka hin yaalamne birmadhaa fi minaamin jedhanii waaqayyo haa birmatuu fi birmannaan dhala namaa ni dhuma. Dhiifamni ka isaatii fayyinnas kan namaaf laatu waaqayyo dhumaadha. Waaqayyo isaa fayyisu jenna. Deebi'ee warroonni akka isaa jechuudha. Fakkaattonni akka isaa. Warroonni amanticha keessa erga baatanii booddee akka saree achi as duttan sareen bakka nyaatteef dutti kan jedhasan achi deemtanii jaraaf as duttan har'a of laalaa gadi taa'ati. Keessattuu ama fakkeenya mee booniyyee fakkeenya fudhaa. Booniyyee yeroo san akkasitti qabaa ganna dhiisa jettee namicha san ustaaza san maraachitee boochistee waa meeqa isa gootee waa meeqa jettee dhumarra micayyoosu viidiyoon ishii qullaa miidiyaa irra oole salphatte jechaadha. Amma immoo deebi'ee Sumayyaa fakkeenya fudhannaa. Sumayyaan yeroo darbe akkasitti amantii keenya xiqqeessaa turte, amantoota biraa arrabsaa turte. Amma gaafa kana guyyaa tokko ishiin illee mallaqa namaa nyaatte jedhanii salphatte. Salphattee miidiyaa irratti ol baate ciitiin ishii kan dura akka ministeeratti ilaalamtu kan akka nama guddaatti ilaalamtu. Ati bakka kabajamte tokkotti bakka bootaa qabdu tokkotti yoo naamusaan teessee isa itti amante san barsiifte hoo maaltu si cinqee kan biraa keessa kaatta. Dhiiftee deemtee mi amanticha kan erga dhiiftee keessa baate maal gochuu achi as teetta hin kajeelte moo. Manni waaqayyo yeroo kamuu banaadha yoo itti deebuu barbaadan garuu qoshaashaa hin barbaadu waaqayyo. Halbeelamii ta'uun barbaadu waaqayyo. Achis as gidduu deemu kana waaqayyo hin barbaadu. Waaqayyo gaarummaa isaatiin mana isaa dhaabbatanii mana isaaf tajaajila kennuudha kan inni barbaadu. So asirratti maal jechuu barbaade warroonni amma yeroo baay'ee gaafa amantii jijjiirtan namoota bira dhaqxasaniin biratti jaalatamuuf jaalala addunyaatiin cinqamina. Jaalalli kan Kiristoos caala of caala dabarsee nu jaalate hin jiru biyya lafaa kanarratti. Kiristoos haga lubbuu isaa dabarsee nu biyya lafaatiif nuu kennu nu jaallate. Lubbuu isaa qaalii fannoo irratti nuuf kenne jechaadha gooftaan keenya qaraaniyo irratti. Nuti hoo waan inni nuuf oole san oolmaa inni nuuf oole san dagannee jaalala biyya lafaaf namoota biratti jaalatamuudhaaf namoota biratti kabajamuudhaaf jennee kaana garuu inni sun bu'aa hin qabu. Jaalalli biyya lafaa ni darba.
kan hin darbine jaalala barabaraa kan kennaa waa hunda caalu gooftaa mootii moototaa kan lafaaf samiit irratti aangoo dhaalu. Inna kana osoo beektan dukkana keessa teessanii gaafa lubbuu keessanitti murteessitan በጣም nama marartu በቃ ማል ሲኒ ጎነሪ waaqayyo laphee sinifaa banuu mana isaatti sin adeeffatu warra daandirraa miliqe warri har'a nama ajjeesaa jiranillee amma fakkeenyaaf uummata kiristaanaa irratti ajjeechaa labsanii uummata kiristaanaa fixaa jiran kunillee har'aaf salphaa ta'uu danda'a garuu boru akka abdii kun akka isaan mudatu shakkii tokko hin qabu waaqayyoon biyya lafaa kanarratti gaafa lubbuu namaa uumu ofii keessaa fuudhuudhaaf ofii aangoo irratti qaba waa hundumarratti nuti garuu jaalala namaatiif jecha jaalala waaqayyoo jaalala waa hundaa tuffannee bira dabarra jecha garuu addunyaa kanarratti kasi jiraachisus kasi ajjeesus kan ol si qabus kan gadi si qabus isa qofaadha aangoon guddummaan kasaati lafaaf samii irratti aangoo guddummaan kasaati kanaafuu bakka jirtu of yaadadhu eessan jira jedhi maal keessan jira jedhi maala nu jechaa jira jedhi of madaale gaafa quba tokko namatti qabdu akka qubni afran hafan gara keetitti cabuu beeki biyya lafaa tana jetteen cinqamen kaayyoon kee inni guddaan kaayyoo bara mootummaa ishee qulqulleetti ishee samii san dhaaluudhaaf ta'uu qaba kanaan alatti addunyaadhaaf jedhee namoonni miileenaan dhiphatee boru biraa deemu jecha nama xiqqeessu abboota keenya kabajuu dhabu maanguddoo kabajuu dhabu qeesii kabajuu dhabu sheekota kabajuu dhabu hayyuu biyyaa kabajuu dhabudha kun tuffii biyya keessaniif qabdan mul'isa gaafa amantaa tokko da'uu godhattanii namoota miitan jechaadha miidhaan akka kanaa kun garuu har'aaf gaarummaa isinitti fakkaachuu danda'a har'aaf salphaa isinitti fakkaachuu danda'a deebi'ee akkaatatti namaa deebi'uun beeytan jechaadha amma fakkeenya abdii miidhaan har'a isarra gahe kun boru mana kee gahuu danda'a warra har'a nama xiqqeessitu warra har'a maanguddoon kabanye warra har'a amantootan kabanye warra har'a qeesiin kabanye warra har'a sheekiin kabanye warra har'a paastariin kabanye jechaadha hundi isheetuyyuu yeroodhaaf itti toluu danda'a yeroodhaaf miidhagina biyya lafaan kuulamuu dandeessi garuu waa hin badaf miidhaginni fuula miidhaginni biyya lafaa ni bada kan banne nama fedhii waaqayyoo raawwatuu fi isa qofaadha nuti amma namoota duratti jaallatamuudhaaf jennee wantoota hin qabne ol hiixanna jechaadha inni sun garuu dugungura keenya kan nuti poostii goonuu fi kan nuti jiraan waladda jireenya barabaraa jiraachuudhaaf garuu karaanis dhugaanis karaa koo qofa jedhe wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti jechaadha kanaafuu karaanis dhugaanis karaa Yesuus Kiristoos qofaadha hundi keessanuu jechaadha viidiyoo kana sheer godhaa wal qaqqabsiisa itti fayyadama bakka dirqama kiristaanummaa keessanii kun maaliif amantaa namaa hin xunnu gaafa nu tuqan garuu keenya waan ofiisaaf nu deebisaa ofiisaaf nu farada ofiisaaf hojii dinqii nu raawwata malee nuti nama ajjeesnee miti nuti nama xiqqeesnee miti nuti maanguddoo arrabsinee miti nuti maanguddoo tuffannee miti gaafa nama sii olii tokko tuffattu akka ofii kee bor tuffatamtu beeki jechaadha mee amma biyyoota baay'ee keessatti biyya keenya keessatti nama abbaa kee madaalu harka kee watti ol kaaftee dhooftu nama haadhaaf abbaa kee madaalu gaafa ajjeestu mee taattee hedduu akkasii kan Itoophiyaa keessatti jira garuu namoonni keenya akka wanni takka hin taane sitti fakkeessinee dabarfannaa jechaadha kanaaf warroonni abdii raggaasaa maal balleessee maaltu jettanii raasaa turtan irraa hubadhaasuma hubadhaa har'a inni kun har'a naa toleedhaaf boru naa tola jedhee miidhaan narratti raawwate bira darbuu hin danda'u kanaafuu fayyaan harka rabbiiti rabbi isaa fayyisu giin sadarkaan isa akkasitti gadi isa buuse kun maal akka ta'e yaaddaniittu hojii waaqayyoo ta'uun irraanfatina gaarummaa isaati obsee waaqayyoo yeroodhaaf kabbaadii ta'ullee deemee dhufee yoo jedhe akka milkaa'uun jiru hubachaa jirraa jechaadha hundi keenyayyuu itti fayyadamaa viidiyoo kana sheer waliif godhaati hunda keessan bira qabuudha namoonni yaadota doofummaa qabnu yaadota ilaalcha boodattafaa qabnu hunduma keenyaafuu viidiyoon kun nu ilaallata sheer godhaati wal qaqqabsiisaa kan hin dhagahin dhageechisaa nagaan dhabinaa isiniin jedha